Namoo fi jaallatamoo maatii Waaqayyoo bakka jirtan maraatti nagaan fayyisaa keenyaa fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin haa qaqqabu jechaa kanatti aansuudhaan faarsaa Apostolic Song irratti gadhiifamu akkamittiin akka buufattanii fi faarsaa gurmuu faarfattoota Yidiidiyaa Apostolic Song irratti gadhiifames akkamittiin akka fayyadamtan kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdanii bilbila keessan irraatii Play Store kan jedhu appilikeeshinii kana tuquudhaan asirra seenuudhaan barbaaddanii seerchi gochuudhaan Apostolic Songs app kan jedhu kana yommuu seerchi gootanitti yoo kanaan dura bilbila keessan irraa buufattanii qabdu ta'e update kan jedhu kana isinii fida. Kanaaf update goch kan jedhu kana tuquudhaan gara faarsaa jiru sanatti dabartu jechaadha. Amma update kan jedhu irratti nan cuqaasa. Kana booddee wanta oliin jiru kana faarsaan yommuu gadhiifamu ofiisaaf Apostolic Songiin kun update ta'aa deema yeroo yeroodhaan. Kanaaf isinis yeroo yerootti faarsaan haaraan singiliidhaan isa ta'u gurmuudhaan isa ta'u gaafa inni gadhiifamu Play Store kanarra galuudhaan Apostolic Song kan jedhu kana search gochuudhaan update gootu jechaadha. Amma update kan jedhu irratti cuqaasa. Daqiiqaa muraasaaf hin eegnaa jechaadha. Update ta'aa jira maqaa ta'eedhaaf. Hin eegnaa. Egaa akkuma beekamu gurmuun faarfattoota Yidiidiyaa faarsaa maxxansa jalqabaa kanaan dura maxxansuun isaanii yaadatama. Kunis karaa garaagaraa simbira gahaa turuun isaa beekamaadha. Haa ta'u malee namoota hundumaa bira akka dhaqqabuudhaaf Apostolic Song irratti akka gadhiifamuudhaaf waldaa haadhoon kan biyyaalessaa guutummaa faarfannaa jiran appilikeeshinii kanarratti sababa gadhiisaa jiraniif kunis immoo carraa kanatti fayyadamuudhaan faarsaan gurmuu faarfattoota Yidiidiyaadhaan maxxanfame asirra galee jira jechaadha. Apostolic Song irra galee jira. Biyya alaas teessanii biyya keessas teessanii appilikeeshinii kanaan buufattanii dhaggeeffachuu dandeessu jechaadha. Gara fuulduraattis immoo faarsaan gurmuu faarfattoota Yidiidiyaadhaan yeroo hojjetamutti bifti gurgurtaan lakkoofsa itti aanu karaa kanaan isiniif dhufaa jechaadha. Kanaaf appilikeeshiniin keenya amma update ta'eera. Amma open kan jedhu irra cuqaasnaa jechaadha. Apostolic Songs select language kan jedhu baay'ee fooyyee kan dhufeedha kuni. Kanaaf afaan garaagaraatu irratti gadhiifamee jira. English, Amharic, afaan Oromoon, Tigiriif, Walaayittaa, Sidaamoo, Afoo kan jedhaman kuni appilikeeshinii haala isinii galuudhaan Ingiliffaan yoo barbaaddan, afaan Oromoodhaan yoo barbaaddan, Amaariffaan yoo barbaaddan akka dandeessaniidhaan dandeettii keessaniidhaan baay'ee fooyyee kan dhiyaatedha jechaadha. Kanaaf kanatti fayyadamuudhaan isinis maal gootu dandeessan. Anamma kan nuti ilaalaa jirru afaan Oromoodhaan kan isin ibsaa jiru maqaa ta'eedhaa fi afaan Oromoo irratti cuqaasaa jechaadha. Kana booddee itti fufi kan jedhu kana olii wajjiniidhaan hin dhufaa jechaadha. Egaa kunoo akkuma isin argaa jirtan weeddota filadhu jedha. Mee weeddota barbaaddu filadhu jedha. Amaarinya masmuuroch kan jedhu kun jalqabarra jira. Weeddota afaan Oromoo kan jedhu kunoo asirra jira. Asirratti Yesuus yaa Waaqa jabaa kan jedhu kun mata duree gurmuu faarfattoota Yidiidiyaan maxxanfame maqaa ta'eedhaaf yommuu kana isinii dhufu faarsaa gurmuu faarfattoota Yidiidiyaa dhaggeeffachuudhaaf Yesuus yaa Waaqa jabaa kan jedhu kana dhukaastuu jechaadha. Akkasuma Sidaama Songis, Walaayittaa sabbataa kun ammaaf afaanota garaagaraan afaan afuriin kan gadhiifamanidha jechaadha. Kanaaf itti fufuudhaan sadarkaan itti aanu maalidha? Weeddota afaan Oromoo kan jedhu irratti filachuudhaan itti fufnaa jechaadha.
gurmuu dhuunfaa dhiyoo kan jedhu kanatu jira. Kanaaf kana keessaatii hin filannaa gurmuurra jira. Isa kanarratti notifikashinii maqaan ta'edhaa fi waan haaraa yommuu gasinii dhiifamu akka ergaan sin qaqqabuudhaaf allow kan jedhu kana cuqaastu. Asirratti gurmuudhaan weeddota afaan Oromoo jiran keessaa gurmuudhaan gadhiifamee haaraan kan jiru gurmuu faarfattoota Yidiidiyaa kan jedhudha. Sakatta'i jedha. Sakatta'i kan jedhu kanarratti yoo barbaadan asii cuqaastu. Faarsaa barbaadan tarreeffamatti jedha. Gurmuu faarfattoota Yidiidiyaa kana keessaatii kan barbaadan buufachuudhaan an kanaan dura maqaan buufadhee jiruuf asirraa dhaggeeffachuu hin danda'a jechaadha. Ganama haaraadha araarrisaa dubbatameen dhumuu waa'een arjummaasaa. Kanaaf gaarummaan appilikeeshinii kanaa inni guddaan isaa yeroo kamittillee haa ta'u iimeelii keessaniidhaan gaafa loogin gootan kanatti kan isin fayyadamtan kun maalidha? Seef godhee isinii kaa'a jechaadha. Guutummaa faarsaa asirra jiru buufattanii kaa'attanii appilikeeshiniin kun abdeet yommuu ta'us hin jijjiiramu jechaadha. Kanaaf asirra seenuudhaan gurmuu faarfattoota Yidiidiyaa Sakatta'i kan jedhu kana yoo tuttanii hin dhufaa jechaadha. Kan bu'an jedhaa weeddota meeqa jedhaa weeddota 10tu jira maqaa ta'edhaa fi asirraati daddabarsanii dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Faarsaa itti dhaggeeffachuudhaaf na biraan darbiin kan jedhu haala kanaan dhaggeeffachuu dandeessu. Appilikeeshiniin kun miidiyaa aawutpuutiidha maqaa ta'edhaa fi asumarraan dabarsuu hin dandeessu jechaadha. Haala kanaan guutummaa faarsaa kanarra jiru hundumaa dhaggeeffachuu dandeessu jechaadha. Itti fufuudhaan dhuunfaadhaan kan jiran dhiyoo kan ta'an akkamittiidhaan ilaalla kan jedhu amma kan obboleessa keenya Daawwitii achis gadhiifama weedduu afaan Oromoo keessa jira. Asirraati tun jalqaba kan jedhu amma mallattoo buus jettu yookaan daawunlood jettu kana tuquudhaan buufachuu dandeessu jechaadha. Kan biraan haala kanaan itti fufuu dandeenya. Asirraan filachuu dandeessu jechaadha. Yesuus na eebbisu. Gara fuulduraattis faarsaan gaafa dhufu sababa kanaan akka kanattiidhaan sin dhufaa jechaadha. Haala kanaadhaan buufattanii dhaggeeffachuu dandeessu. Gurmuu faarfattoota Yidiidiyaa faarsaan isaanii haala kanaan simbira qabee maqaa ta'edhaa fi waaqayyoo isa nu gargaaruunis guddisnee galateeffanna. Gara fuulduraattis hojiin itti fufu bifa kanaan karaa kana sababa isin dhiyaatuu fi hordoffii asumaan appilikeeshinii kana namootaaf sheera akka gootan namoonni akka itti fayyadamaniif ammumaa kaastanii namoota hiriyoota keessanii sheerii gochuudhaan namoonni kanatti fayyadamuu akka danda'an amma kaastanii barsiisuu isinirra jiraataa jechaadha. Yesuus na eebbisu. Kanatti fufuudhaan immoo asirraa yommuu seentanii jalqaba irratti haaraa akkasinitti hin taaneef itti fayyadamni isaa xiqqoo isin rakkisuu danda'a sababa ta'edhaa fi jalqaba yommuu seene akkuma viidiyoo kanarraa ilaaltanii weeddota jiran keessaatii afaan Oromoon filadhe. Kanaaf amma bakka kanarratti isinittis rakkisuu danda'a maqaa ta'edhaa fi afaan Oromoo kan jedhu bichaadha qofaatti kan inni fidaa jiru jechaadha. Kanaaf immoo faarsota afaan biraan jiran immoo akkamittiidhaan gara kanatti deebi'uudhaan baafata kanaan immoo deebi'uudhaan filanna kan jedhu immoo olii wajjin ilaallaa jechaadha. Afaan barbaanne afaan Amaariffaanis haa ta'u afaan Sidaamoos
Walaayittaanis kan jiran kana akkamittiidhaan deebinaa gara faarsa sanaatti deebina kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechaadha. Sirriitti qalbeeffadhaa booda akkasuma hin rakkisneef. Kanaaf mallattoo ishee kanaa qindeeffama kan jettu kanarratti cuqaasuudhaan qindeeffama kana keessaa wantoota jiran asii gadi filannoo afaan weedduu jijjiirii jedha. Guddina barreeffamaa jijjiirii jedha. Foontii yookaan saayizii barreeffama sanaa afaan jijjiirii jedha. Afaan Oromoodhaan maqaan filadheef jechaadha. Nuquunnami jedha. Ergaa nuuf erguu dandeessu jedha. Bilbilaanis haa ta'u foontiidhaan. Kan buufte yookaan kan buufame ilaali jedha. Irra deebii jalqabi jedha. Irra deebiin jalqabsiisii jedha. Kaawwattuu qulqulleessuun yookaan loogaawwat gochuun jechaadha. Hojimaata keessaa bahi jedha. Amma kanatti fuudhaan kan nuti ilaallu filannoo afaan weedduu jijjiirii kan jedhu hin cuqaasnaa jechaadha. Kanaaf amma kan jiru Amaarinyaa mazmuuroch kan jedhu jira maqaa ta'eedhaa fi gara faarsa afaan Amaaraan jedhamutti darbuudhaaf Amaariffa kan jedhu kanarratti hin dhukaasna. Itti fufi kan jedhu itti buunaa jechaadha. Kana booddee faarfannoonni albeema afaan Amaariffaadhaan jiranii hundi isaanii as jalatti tarraa'anii jiru jechaadha. Anamma mallattoo raayitii isin agartan kuni kanaan dura albeema jiran kana appilikeeshiniin kun atuu abdeet hin ta'in dura sababaan buufadhee qabuuf mallattoo raayitii naa godhee jira jechaadha. Warri kun mallattoon buusi warri jettu kun faarfannoota haaraa maqaa ta'aniif koodiin nu biraan gahee maqaa jiruu fi isa kana koodii sana gashuudhaan walijjiin buufannaa jechaadha. Hundisaa albeemota jiran hundumaa asirratti buufannee maqaa jirruu fi kana keessaatii akkamittiidhaan ilaallaa kan jedhu immoo in ilaallaa jechaadha. Amma kan kwaarii maraanaataa warra Hosaa'inaa faarfatan keessaatii yoo dhaggeeffachuuf jennee sababaan buufadhee jiruuf natsichaallee kan jedhu kana haala kanaan dhaggeeffachuu dandeenya jechaadha. Barreeffamni isaa kun asirra jira. Haala kanaan haala salphaa ta'eedhaan teekinooloojii wajjin haala ol simeedhaan haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechaadha. Dhaggeeffadhaa itti eebbifama. Haala kanaan faarfannoota jiran haala salphaa ta'e barreeffama isaadhaa fi sagalee isaa ol faana fayyadamuu dandeessu jechaadha. Namoota itti dadhabuudhaan appilikeeshinii kana yeroo yerootti aarsaa ta'uudhaan appilikeeshinii kana irratti dadhabbii guddaa dadhabanii akka kanaan bifa qindaa'aa ta'een amantoota yookaan saba waaqayyo biratti argamu jedhanii waaqayyo isaan eebbifamu. Kun gurmuu yookaan hidratti faarsaa jedhu jalatti kan tarraa'anidha jechaadha. Gara faarsaa dhuunfaatti yookaan yegiru kan jedhu kanatti immoo gaafachaa dhufnu faarsaan haaraan dhiyoo gadhiifame የወንጌል አዋጅ yookaan obboleessa Saamsoon Adafirasiin kan gadhiifame dhiyoo kana bitachuudhaan isinis immoo akka bitattan asumaan isin hafeerra faarsaa as jala jiran keessaatii jalqaba isinitti meeraa mallattoo raayitii kan qabdu kun guutummaa albeema isaatii bilbila irratti maqaa buufannee jirruu fi asirraa argattu jechaadha. Akkamitti akka kana keessa amma fayyadamnu walii wajjin ilaaluudhaa fi kan obboleessa Akaalawwald amma dhaggeeffanne Babiizuu Misgaanaa kan jedhu tokko walii wajjin dhaggeeffachuudhaan akkamitti buustu kan jedhudhaa fi daawunlood gochaa jira ammatti. Mallattoo kan argaa jirtu naannessaa jira.
haala kanaan kan inni buufamu jechaadha. Erga buufamee booddee immoo jalqaba iimeelii keessanii loogiin gootanii maqaa kaa'attanii fi yeroo barbaaddanitti yeroo deebitanii buufattanii maal ta'a jechaadha, isin jalaan baduu jechaadha. Amma faarsaa Akaala Wold በብዙ ምስጋና በብዙ ክብር kan jedhu haala kanaan dhaggeeffachuu dandeessu jechaadha. Barreeffama isaas haala salphaa ta'eedhaan, sagalee isaas haala salphaa ta'eedhaan haala kanaan fayyadamuu dandeessu jechaadha. Kana keessaa immoo namoonni qubee dubbisuun itti ulfaatu immoo Amaariffaan seensa isaa Amaariffaa kan fayyadamtan yoo taatanii akkamittiidhaan jalqaba afaan Oromoo seentan gara siistema appilikeeshinii kana akkamittiidhaan gara Amaariffaatti akka deeffatan walii wajjin ilaallaa jechaadha. Qindeeffama kan jedhu kana cuqaasuudhaan afaan jijjiiru kan jedhu sadaffaarra kan jedhu kana ni cuqaasaa jechaadha. Ingilish, Amaarinya, afaan Oromoo kan jedhu jira. Amaarinya kan jedhu namoonni fayyadamuu dandeessan takanaawumaa kan jedhu kanas reeffameera yookaan raawwateera kan jedhutti dhufaa jechaadha. Kana booddee gurmuu kan jechaa ture bakka kanatti maal ta'e hibrat dhuunfaa kan jechaa ture yeegilliitti jijjiirameera jechaadha. Haala kanaan afaan dandeessanii afaan beektanii akka fayyadamtan itti yaadanii namoonni waaqayyoo sababa qopheessaniif isinis akka dandeessanitti haala kanaan akka itti fayyadamtan ergaa keenya isinii dabarsina. Ingiliffaan immoo kan fayyadamuu barbaaddan jiraattanii akkamitti Ingiliffaan fayyadamne kan jedhu qaanqaa kan jedhu kana qaanqaa qayyee kan jedhu irratti ni cuqaasna. Kana booddee gara afaan Ingiliffaa kan jedhu kana fudhannaa jechaadha. Haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechaadha. Kanaaf amma afaan Oromoodhaan fayyadamaa jirra maqaa ta'eedhaa fi gara kamitti deebina? Gara jalqabaatti deebisna jechaadha. Tigirinya, Walaayittaa, Sidaamaa filtaniin akkuma dandeettii keessanitti ilaaluu dandeessu. Kanaaf nuti amma gara afaan Oromootti deebina raawwatamee jechaadha. Haala kanaan gara faarsaa kanatti deebina jechaadha. Asirra kan jiran kana gadhiifama haaraa gurmuu kan jedhu faarsaa Amaariffaan garuu malee albeema meeqa akkas keessaa qabu. Amma fakkeenyaaf Wandim Obboleessa Abrahaam Ageenaa albeema tokko piroofaayilii jala qaba. Albeema tokko keessa immoo faarfannaa yookaan weeddoo tokko lama jedhee jala jira. Haala kanaan maqaan itti jijjiiranii wantoota irratti hammataman sana afaan Oromoodhaan dhiyaatee jira jechaadha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Haala salphaatiidhaan akka itti fayyadamtan asumaan dhaamsa keenya dabarsina. Kanaaf gara faarsaa gurmuu hiriijaatti deebi'uudhaaf immoo akkam gootu filannoo afaan weedduu jijjiiri kan jedhu irratti tuquudhaan weeddoota afaan Oromoo kan jedhutti deebi'uudhaan faarsaa gurmuu faarfattoota hiriijaa dhaggeeffachuu dandeessu jechaadha. Naa biraan darbini. Haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Hiriyoota keessaniif sheer godhaan ergaa keenyaadha. Namoota hundumaa bira akka hin qaqqabuufis ta'ee keessan baadhaa. Appilikeeshinii kanas immoo namoota itti fayyadamuu danda'a. Mobaayilii ismaartifoon namoota qabaniin akka inni qaqqabuudhaaf namoonni itti fayyadamaa turtan namoonni kanas akka itti fayyadaman gorsa kennaa. Gara fuulduraatti guutummaan faarsaa waldaan kiristaanaa gadhiistu
appilikeeshinii kanarratti sababa gadhiifamuu fi asumaan akka faarsaan kun raabsamuuf ergaa keessan dabarsaa. Gara fuulduraatti hundumtuu kan dhufu karaa kanaan maqaateedhaa fi waliin gahan ergaa keenyaadha. Waaqayyo isin eebbisu. Faarsaa kan dhaggeeffachaa nagaa isinitti dhaama. Isin hafeera.